Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Madda Walaabuu Miidiyaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin sagantaa ispoortii irratti isiniif xiyyeeffanneetiin jirra. Keessattuu ispoortiin godina Baalee maal irra jira, rakkoon isa duubatti deebisu hoo maali kan jedhus isiniif qabanneetiin jirra. Kanumaan wal qabatee yaada leenjistoota irraa bilbilaan fudhannes kan isin dhageessifnu ta'a. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtanis naffeerra. Godinni Baalee taphattoota ciccimoo sadarkaa naannoo irraa hanga biyyaatti jiran biyyaaf gumaachaa tureera. Sadarkaa magaalattiittis ta'ee godinaatti kilaboonni hedduun hundaa'anii hirmaannaa ho'aa taasisaa turan sababuma wal fakkaatuun laamsha'anii yeroo gareewwan biroo keessaa of baasan ni dhagahama yookaan ni argama. Kana malees taphattoonni isaanis faca'anii kaayyoon isaan hawwii qofa ta'ee hafee ture. Hawwiin isaan sadarkaa biyyaatti taphatanii qabxii gaarii argamsiisuuf qabanii fi biyya irras darbanii kilaboota birootiif taphatanii maqaa isaanii fi maqaa biyyaa ol kaasuuf barbaadanis osoo hin dhugoomin, osoo hin hiikamin hafeera. Kilaboonni tokko tokko ammoo hundaa'anii reefuu ija godhatanii dhageettii isaanii akka labooba ibiddaatti osoo guddachaa jiru ibsa waraqaa daqiiqaa tokkootiin fashalaa'ee hafa. Fakkeenya kanaatiif kilabiin kubbaa saaphanaa Madda Walaabuu fudhachuun ni danda'ama. Kilabiin kun sadarkaa biyyaalessaatti hirmaachuu bira darbee hanga abbaa geebaa ta'utti gahee ture. Biyyarra darbee maqaan isaa Itiyoophiyaadhaan Taanzaaniyaa hanga Tuuniziyaatti, Masrii hanga Turkiitti imaluudhaan milkiiwwan hedduus gonfatee turuun ni yaadatama. Osoo sadarkaa kanaan jiru xalayaan fuula tokkootiin diigamuun kilabichaa labsii guyyaa tokko qofa ta'ee hafe. Taphattoonni kilabichaas kanneen sadarkaa biyyaatti hirmaannaa cimaa qaban amma kilaboota birootti faca'anii argamu. Isaan kun ammoo hojii dhuunfaatti deebi'aniiru. Kana jechuun ispoortii tarkaanfii tokko kan of duuba deebisuudha. Kilaboota kubbaa miilaa magaalaa Roobee fi godina Baalee keessatti yeroo ammaa kana sochii taasisaa jiranis carraan isaan mudachuu malu kanumaan wanta adda taasisuu miti. Kilaboonni kunneenis sadarkaa liigii ol aanoo irraa hanga pirimeer liigii Itiyoophiyaatti hirmaachaa isaan jiranidha. Sadarkaa godinaa fi magaalaa haa hafuutii sadarkaadhuma biyyaatittuu rakkooleen ulfaatoon kilaboota mudatan hedduu yoo ta'an isaan keessaa garuu inni ijoon isa baajataati. Kilaboota godinichaa bakka bu'anii hirmaataa jiran kanneen akka Ping of Roobee, Meeboon Roobee fi kilabii bulchiinsa magaalaa Alii isaan jalqabaa irratti eeramanidha. Kanumaan wal qabatee dhimma rakkoo tarkaanfii tokko fuulduratti deemanii lama of duubatti deebi'uu kilaboota kanneenii ilaalchisee leenjisaa Ping of Roobee waliin yaada karaa bilbilaatiin wal jijjiirreerra. Fakkeenyaaf amma kanaan dura kilaboonni akka Baaleetitti jiran kilaba keessan ka Meeboonii fi ka Alii Sunillee tokko keessani ka Ping of Roobeen keetii ka tokkantu. Ka kilabni ka Alii Sunillee jira mire ka bulchiinsa magaalaa Alii. Injira ka Alii. Akkasumas ka Meeboon Roobii illee akka Baaleetitti iyyuu jechuun sadarkaa qabanii ka ittiin waamamaa turanidha. Yeroo ammaa kana garuu akka duraanii sanirraa xiqqoo hir'atanii jiran waan ta'eef. Rakkoon isaanii hundeen isaan akkanatti hir'ise maali? Tole, rakkinni maaliif daakuu danda'an waan jedhu kana gaafachuu barbaadu. Maal ta'eeta kilaboonni kunniin amma kilaba bulchiinsa magaalaa Aliitiin alatti bulchiinsa magaalaa Aliillee hawaasuma deeggarama fakkaata. Garee Ping of Roobeetii fi Meeboon Roobee hawaasaan beekaa ka deeggaraman. Sponsoriiwwan dhaabbataan hin jiru. Kan Meeboon Roobee jalqaba Meeboonuma hoteeluma Meeboon sponsora godhaa ture. Ping of Roobeen hundeeffama isaa irraayyuu sponsora dhaabbataa waan argate hin qabu kan hawaasaati. Hawaasumaan deeggaramaa ture. Bara darbe dareen sadanuu bareeda ture. Alii Roobee fi Ping of Roobee fi Meeboonillee isa. Namni martuu yeroo sanatti baay'ee daawwataa ture. Akka malee barana hawaasni waan itti jiru yookiin beektaa miree sababa kooliidar lamaatii kana. Hin beeka. Namni waan hiixachuun hin ulfaate akka malee nuyyuu gaafachuun nutti ulfaate. Dhugaadha. Walumaa galatti sababa bajetaati bakka. Bulchiinsi magaalaallee wanti deeggaruuf akka hin jiru. Deeggaruullee fedhan qabu. Deeggaruu wanni jiraatu osoo hin ta'in deeggaruu fedhan qabu bulchiinsi magaalaa. Maali sababni isaa? Qaamni biraa sababni maal ta'eeta? Garee Roobee kanamaa qofa kanamaa Roobee biraa mire. Kanamaa Roobee san qofa deeggaruu barbaadanii warra kanamaa Roobee marsee jiru kanatu beekaa.
garee biraatiif akka fanni godhamne bakka irraa dhiiba. Baajanni akka isaaniif qofa ta'uuf. Akka isaaniif qofa ta'uuf. Isin jechuun diyaaspooraa biyya alaa jiru ijoollee biyya alaa jirtu faan wal argitanii haasa'uu hin yaalle jechuun fakkeenyaaf amma. Haga xalayaa barreessuutti yaani amma dhuunfaa kiyyaan garee kiyyaaf afoosha Odaa roobee moo maal ka jedhu wayitu jira Jarmanii. Een jira. Afoosha kamiifillee xalayaa barreessinee turre beektaa. Akka nu deeggaran waan jedhu. Ijoolleen dhuunfaadhaan na deeggaran hin jiranii. Dhuunfaadhaan si deeggaranii beektaa wanni akkasitti fiduu dandeessu hin jiru. Waan ispoortii jedhan beektaa bajeta guddaa gaafata. Ijoolleen hin nyaatti hin deebii. Argatu jira. Bishaantu jira. Ijoollee. Gidduu kanallee kaardiitu jira. Kaardii wanni ati kafaltu jira. Kafaltiin garaagaraa beektaa. Taphataan amma kaardii shanii argate taphataan tokko. Gareen yeroo takkatti kaardii shanii argate haga 5,000 kafala. Rakkoon hamaan kilaba isaanii mudachaa jiru rakkoo baajataa ta'uu himuun kilaboota biroo waliin qixa hirmaachuu hin dandeenye jedhan. Itti dabaluunis yeroo taphattoonni garee biraa sireen qabamee fi bulan ijoolleen keenya mankuusa keessa bulan jechuunis yaada isaanii himaniiru. Hirmaattonni biroo tokkoon taphataatti guyyaatti qarshii 3,000 ol kan herregamuuf yommuu ta'u, nuti garuu taphattoota keenyaaf guyyaatti herreguuf hin hafee bishaan iyyuu akkaawuntii dhuunfaa irraa baafnee binnaafi jechuun dubbataniiru. Haala kanaan liigicha keessa turuuf yaaddessaa ta'uu kan kaase leenjisaan garee Ping of Roobee gargaarsi maallaqaa osoo isaaniif godhamee garuu gareen isaanii sadarkaa guddaa irra akka gahu eeraniiru. Gareen kun kanaan duras hirmaannaa ummataatiin sadarkaa kana kan gahee fi ammas hirmaannaan akka addaan hin cinne gaafataniiru. Kilaboonni godinichaa carraadhuma Ping of Roobee kanas qooddataniiru. Akka magaalaatti bulchiinsi magaalaa fi akka godinaatti ammoo warri godinaa kilaboota kanaaf deeggarsa gahaa osoo godhanii fi silaa boruun isaanii taphattoota intarnaashinaala hedduu kan baasanidha. Namni dhuunfaan si deeggaree homaa wanni akkasitti jiruu danda'u hin jiru yoo namni hedduminaan ol irratti idaansa dhiirri biran. Akkasii akka gareetitti dhuunfaadhaan ijoolleen Awuroopaarraa ijoolleen hedduun gargaartee jirti. Gareedhaan jechuun akka afooshaatitti yookaan ammoo diyaaspooraan sun wal ta'ee akka biyyaatti. Deebiin jarri nu deebisanii waan nama gammachiisu miti. Waan nama gammachiisu miti beekta. Wanni kun sila waan biyyaatti beekta waan biyya cimtu. Ammoo wal dorgommii nu taphataa jirru Meelligii Itoophiyaati jala. Umrii digdamaa gadi. Meelligii Itoophiyaa namni ati waliin taphatu. Kilaboota akka Qiddus Giyoorgis, Bunnaa, Walaayitaa Dichaa. Garee gurguddaan Itoophiyaan qabdu galee. Garee kanneen faayinaansiidhaan jarri garee fudhatu amma fakkeenyaaf mijirii lamatti qoodamee taphatama beekaa. Giruupiin keenya tiimii 11 jira. Tiimii 11 kana keessa tiimiin 10 bakki nu irratti taphataa jirru Burraayyuudha beekaa. Tiimiin 10 konkolaataadhaan socho'a. Guyyaadhaan taphataadhaaf 3,500 harkatti kennaafi. Galee wanni mara faasilitii wanni marti nu guutame. Ijoolleen teenya dormiidha ka galan akka magaazinaatitti beeka. Wanni nu nyaannuu fi wanni nu fayyadamnuu fi wanni haal dirreerratti nuti walitti dhufnu nu ulfaata galee. Faayinaansi akka malee faayinaansiidhaan warra deeggarame waliin taphatta beeka. Sirriidha. Mee isin akka dhuunfaatitti fakkeenyaaf ati warra bulchiinsa magaalaa qaamaan itti dhayitee yookaan xalayaadhaan itti dhayitee bulchiinsa magaalaa qofa osoo hin taane warra godinaallee dhayitee gaafatteerta. Irra deddeebiidhaan amma gammaatti amma rakkinarra jirti beektaa ijoolleen rakkinarra jirti amma Finfinneedhaan keessa roobee jira. Sababa sanii mallaqa gaafachuu amma torbaan tokko deddeebi'aa jira. Waadaa horii seene beektaa qarshii 100 takkaan fi qarshii 100 osoo nu kenne idaan irra jiruyyuu nurraa kafaluu hin danda'u beektaa. Dhuga. Ijoolleen amma duubee nyaataa jirti. Duubee shaaworii duubee dhiqataa jirti beektaa. Achi deddeebi'aa gammaatiitu wanni suni 100 takkattiin sunuun hundumalle. Qaamaan ana qofaa miti Raamatoo leenjisaa garee kubbaa miilaa Meeboon Roobee illee na wajjin ta'ee qaamaan torbaan tokko guutuu deddeebi'aa turre. Bulchiinsa magaalaa bira. Sababbiin tokko immoo kantiibaan magaalaa Roobee jijjiiramee ture jidduudhaan. Sababa sanii kantiibaan kun haaraa ta'uudhaan si galee.
Istaadiyeemiin Madda Walaabuu istaadiyeemii Finfinneetti aanee sadarkaa biyyaatti isa lammaffaa kan ture yommuu ta'u, yeroo ammaa kana garuu haalli mijataan kan keessa hin jirredha. Taphattoonni garee isaanii shaakalchiisuu fi akkasumas tapha qormaataa of qoruufiyyuu iddoon itti fudhatan hin jiru kan jedhan leenjistoonni garee garaagaraa irraa dubbifnee yaada isaanii kennaniiru. Kanumaan wal qabatee bulchiinsi magaalattii yeroodhaa gara yerootti istaadiyeemicha mala itti maluuf yaalaa turus hanga ammaatti garuu harkifannaan gara duubaatti deebi'eera. Taphattoota istaadiyeemii kanarratti taphataa turan keessaa kan yeroo ammaa sadarkaa biyyaalessaatti taphatan taphattoota maqaan isaanii dhahamuudha. Isaan kanas biyya kana yaadachuudhaan dargaggoota yeroo ammaa as keessaa bahaa jiran kana deeggarsa isaanii osoo godhanii fi kan jedhus yaaduma asiin isiniif dhiyeessinuudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya. Ispoortiin deeggarsa baajataa fi yaada cimaa kan barbaadudha. Kanumaan bulchiinsi magaalaas ta'ee hawaasni akkasumas bulchiinsi godinaa taphattoota yookaan kilaboota kanneen bira dhaabachuudhaan deeggarsi isaa akka taasisan yaada isiniif kennina.